بلو زمات بلو جيت تاكس بلو جو كنت بعدمو أكني إجا خميل لال تنسيني سنجي تشوفر وادتي ولو ما كان لالو تعمل فيديو أكم قدو أتناغو تبي أكيسا سكتومي بوارو غاتي بوارو غاتي Kenya kan jalqabnuun torbaan kana artistii keenya beekamaa Ibroo Ibsaa kan jedhamu Ibsaa jedhamu bakka uummata miira keessa galcha dhugaa baay'ee bakka hedduu takka namatti tola zafanni maali muuziqaan inni aartii Oromoo keessatti gahee guddaa baachaa jira laakiin namoonni baay'een irratti bakka jiru reakshin adda addaa irratti TikTok jettaa qubta kan nama dhaalin wajjin kan daawwannu ta'a dilana hunda garuu amma lakkan jamu beeku baay'ee namatti tola garuu waliin kan laallu ta'e. Arse arsoomni qarsaa arse sanduu qaabsaa akka na fuudhii bulloo loo iddoo baay'oolessa. Waa baay'ee namatti tola dhugaa hedduu takka akkasin immoo maal jechuun isinii beeku. Baay'ee takka namatti tolan isiniin jaa garuu immoo artistoonni isaan sirba biraa immoo kan baasu warreen jettamne isumaan komentii jalatti. Kan biraa viidiyoon itti hojjetu maali beektaa? Yookiin Hamzaan jedhu kun dhugaadha moo akkamii? Maaliif yoo ta'an Rabaayee viidiyoon inni asoo jiru kun tokkummaa wanni tan kun hin jiru jaa wanni kun guyyaa har'aa wanti irra gadhiise FB gubbaa gadhiise haasee laakiin wanni inni jiru kun immoo namoonni tokko nama baay'ee dallansise komentii jalatti mee waan inni jiru walumaan laallamee isinii wanni inni jiru kun dhugaadha moo akka inni ija kamiin laaltannee isinii jechuu barbaadeeti walumaan kan laallu taane viidiyoo. Oromoo tokkummaa wallisoota irraa eegalee hawaasni guutuun qabsaanni guutuun tokkummaa jedhaniis ta'e Oromoodhaaf dhaamsa kana dhaamanii jiru. Tokkummaa wanni jaamaa hin jirtu. Oromoo yoomiyyuu tokko miti hanga addunyaatti. Sababni maali yoo jettan Rabbiin addunyaa tana bal'isee uumaa adda addaa keessatti uumee nama kana adii diimaa gurraacha uumee waan hedduu takka keessatti uume afaan adda addaa nama haasa'u jechuudha. Kanaafuu uummanni afaan adda addaa haasa'uun guutuun isaa waliin galu jechuudha addunyaa kanarratti. Fakkeenya tokkoon isiniim Rabbii dachii fi samii uume kana ni beektan. Namni kunis samii fi dachiinis wanni keessa jiraatis uumaa Rabbii akka ta'e ni beektan. Wanni kun hundinuu uumaa Rabbiituuni Rabbii tokkicha beeytee bakka takka Rabbii isaa tokkichaaf amantee gabbartee hin jirtu. Rabbii tokkichaa waaqessitee hin jirtu jechuudha. Namni kun waliigalee Rabbii tokkicha itti amanee hin jiru jechuudha. Uumaa keenya jaanii amananii hin beekan jechuudha. Akka tokkotti hin gabbaran, akka tokkotti hin amanan, amantiin isaanii adda addaa jechuudha. Kanaafuu Oromoon paartii siyaasaa hedduu qabdi, paartii adda addaa deeggarti, namoota adda addaati, aktivistoota adda addaa jira, warra biyya bulchuuf adda addaa jira. Kun garee badhaadhinaa jaalata, kun ABO jaalata, kun KFO jaalata. Kun hundi yaada adda addaati qabaa jechuudha. Oromoonis akkasumatti bal'inaa fi baay'ina isiitiin wajjin waan kana adda adda deeggartee jechuudha. Kanaafuu ati eessaa dhufteeti nama yaada adda addaa qabu waan adda addaa deeggaru yaa Oromoo tokkummaa hin qabnee nama kana jiisinee kana aangoo rabbamu tokkummaa hin qabneeti kana maarree goonee kana maarree goonu. Eessa jirti wanni kana? Eessa jirti wanni maal yaaddanise? Akkamitti tokko namni Oromoon takkaa miti afaan isii tokko lafti isii kun tokko garuu haalli jireenyaa isii yaanni isii adda adda. Paartiin isiin deeggartus adda adda. Rabbiin akkana jedha. Leessa kamithlihi shay'un ya Rabbi. Leessa kamithlihi. Fakkeenyi Rabbii tokkichummaan akka Rabbii uumaa isaa keessa hin jirtu. Tokkichi Rabbi qofa jechuudha. Kanaafuu nuti tokko miti. Nuti amala adda addaa qabna. Afaan adda addaa haasofna. Ilma namaatiin baana addunyaa tana gubbaa jiru. Biyya adda addaa qaba. Waan adda addaa qaba. Aadaa adda addaa qaba.
Kanaaf jecha Oromoo tokkummaa jechaa hin oolina. Fakkeenyaaf ilma namaa kan Rabbi uume kana keessa hattuu jira, dalagatee bulaa jira. Akkasuma gartee nama arrabsuu jira, arrabsee bulaa. Akkasuma faarsee bulaa jira. Akkasuma gartee uumaan dalagannee jira, uummata kan feenee jira. Waan adda addaati jira jechuudha. Guyyaa amata 10 nyaachiste, amata 10 keessaa guyyaa takka ati nyaachisuu dideetu deebi'ee si nyaata. Laalmee ilma namaa kana. Nama dila kanaan tokko tahaati waan takka deeggaraa paartii takka tahaati waan kana jiisaa kana hubsiisaa funaanuun deemu maarre yoomiyyuu waa yaadamu miti addunyaa tana gubbarratti jechuudha. Kanaafuu waan tokkummaa jawaani namanu Rabbi qofaan tokko beeka nuti makhluuqa isaa kana Rabbiitu akka waliin galleen nu uume akka afaan adda addaa haasofnu yaada adda addaa garteemi dhalaa dhiiraan jechuun waan adda addaa akka deeggarree jiraannu nu godhe. Viidiyoo kanallee meeqa ibsa dadhabna yeroo hunda Hamza jechuun nama waan maali waan sammuun isaa godhee ittiin godhu. Akan social media kana gubbarratti si argu sodaa kan qabu. Laakiin maali ni beektaa kan jedhu yeroo hunda inni maaliif akka namoonni wal mormu yookaan ilma namaatiin faallaa maaliif deema. Dheengadda viidiyoo takka irrattis maal jeekkadhiise Rabbiin nama kophaa deemu maal bakka waa'ee kophummaa takka waan nama akka kiyyaa kana jeetif keessatti filaalee laakiin kan na dhibu yeroo hunda ajandaa uumuudhaaf garuu laakiin xiqqoo Oromoon dhugaadhaa akka inni jiru kuni baay'ee ulfaata. Inshallah Rabbi tokko haa godhu. Inni tokkummaa xiqqoo jirtu sanillee akkam jedhisi deema. Namoonni tokko immoo jalatti koomentiidhaan waan adda akka jaan koomentiidhaan wanni inni jiru ni hedduu jira. Waan inni jiru sanis mee koomentii asumarra laalaati. Inni waan inni jiru dhaggeeffadhaa walumaan haa laallu koomentiillee. Koomenti irratti maal jaan tokko ni beektaa? Koomenti irratti dhugaa keetti habiibi kan jiru ni jira. Atuni keessaa bahii bakka kan jiru ni jira. Atuni keessaa bahii what? Maal jettu keessaa bahii? Namni waan itti foonu tokko muramee keessaa bahuun hin danda'u. No. Kan biraa immoo maal jaansiiti tokkosi yes Hamza Ibrahim dhugaa jirtu tana bishaan irratti dhugaa guric godha liqimsaa jedhin tokkummaan wanti jedhamu hin jiru. Nothing I am agree with you bro. Kan isa deeggarus ni jira. Kan isa taqaawwamus ni jira. Kiyyaa qara'ee kana akkam firan godhin kiyyaa qara'ee kana akkam firraa godhaniin jedhaa barii. Kiyyaan nama Hamzaadha namni qara'ee. Wallahi bakka hin jiru. Waan haara ofiidhuudhaan namni isa ga'u hin jiru. Tokko immoo koomenti keessaa haalaan naa ajaa'ibeetamini beektaa atin keessaa bahii kan. Atin keessaa bahii. Jaaba akkana pileestoo. Kunis maqaan isaa sanuu lakkaa'amtuma. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya akka nu wajjin bohaartan abbisin irraa qaba. Viidiyoolee bashannansiisoo adda addaa qabadhee dhufaan jira. Waan ta'eef nu wajjin turtii gaarii. Subscribe godhuu hin dagatinaa. Like, share. Baay'een isin jaalladha. Viidiyoo kanaa kana baasii ilaalaa maal jechuudha namichi kun sanuu yeroo ilaalu nama keenyamu nama kamiyyeetiin jala seenee ilaale. Yeroo inni jala seenee ilaalu nama afaan kee kana dubbatu. Laakiin immoo wanta inni dhiichisu jiru kun maal jedhama sila aadaa xiyyaafteetillee ta'e hedduu takka bareeda. Garuu laakiin inni immoo maal jekkasii of beeku attuma waan jettuun jeenaa bibi. Video isaa kanatti aantu kan afaan keenya haasofne walumaan haala. Araarafame areera jaalala barbaadame bikaan taa'ee booti taawwa magaree wiiga awwi. Akkana pillee yeroo inni kun tokko nama guddaadha. Shem bro. No. Isa caalaa immoo kan na ajaa'ibu kan social media gubbarratti ol baasu kana. Habibi baba hanke kamitti ol baastaatu. Baba hanke immoo yeroo gaaddisa kee jala taa'u jira. No. Mudannoo na kanaa takkaas mudattu. Laala gori lameen kun ammoo gori lameen kun wal jira. Allah!
kun immoo baay'ee xiqqatu jira baaldii fuudhee ka'eetu jira xiqqatu jira isaan xiqqatu jiru boo tasa isaa walirraa dhufanii wanti kanaa kun namoota baay'ee mudate jee yaada mudannoo akkanaa namni qabdanne wanti kun viidiyoon kun maal akka si yaadachiisu hin qabdanii baaldii qabatee iddoo malee turtii keessan nu waliin haa ta'u isiniin jennaa viidiyoo itti aantutti haa dabaru. Viidiyoo itti aantutti torba dabartee wal qabatti si akkatti fincaa hubataa dallaa namaa akkarii waan abbaan iddoo si argee samboo dalaal godhaa fiigicha irratti keessa miilli keessa haa baasu. Maalaan nama dhiba keessattuu yeroo gannaafa kara baadiyyaa yeroo deemtu ijoolleen baadiyyaa hundi ni beeka anillee dhalataa baadiyyaati yeroo gannaafaan jiru yeroo roobni roobee iddoo ifi keessa akkatti dhaabbattu hin fedhan laafii yoo dhaabbatte muusii akkatti fincaa'uudhaaf haa'u sagaraa bahuudhaa gattaa'e hundeessu abbaan iddoo dhaagisiisan qurxumaa si jaala miilli keessa haa baasu sin jaa. Buah dhugaatii. Buah dhugaatii. Maal qaba sinna bitanya maalirraa akkatti rakkisa yeroo jiru khamrii dhugee maalirraa akkatti xiqqaa dhugaatii tana dhibbaan dhibbatti illee dhiisuu haa baatanii yoo xiqqishuma dhugayyoo haga mataa kan kee akka gasi deemee lafa gasi darbutti maal jaama kun bu'aa dhugaatii jaa viidiyoon keenya ammallee kan itti aanutti haa dabaruun isin jaalladha. Kan kayak gitu. Tegarsis arawa mereka di sini dari dua arawa masih dente tapi lebih ya lele. Aku sudah tegarsisnya selakar udah kalau gue dente di sini foto nih. Udah karena kasih foto ini dia kak. Wallahi bayar ada barakisa. Mudah nih kamu. Ayo malah video cantik. Apa gitu? Ini dia jeru video lagi. Abang dia lagi. Bagi dia bisa. Bubar ini muke, yaro serumbo, nabang gitu. Gacha desa kami terus. Ateri jala. Mereka udah berbentuk, gak sekarang ini. Mereka udah berbentuk, gak sekarang ini. Mana itu? Oh boleh suatu yaro. Hunda kadirate video fin halakin jechu fedete video kun kara namoni kaneta bisa fala Terenya kenya Jelon no ድረስልኝ ኧረ እባካችሁ ዝም አትበሉ እንጂ ተንቀሳቀስ አትበሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ የሮ አርክስ እጁን ፈካዳ ቪዲዮን ኩማላከት ስሙ ሰሙት ተሰንከስት ያዳ Ay bro.
akkam godhu attana goota dhibee yakkisaa seeqadhume fuulli tantee dhibamisa akkam godhu attana goota dhibee yakkisaa seeqadhume fuulli tantee dhibamaa fayyisa tidaaroo beelaan gannoo dheechisanii gata basaa. Maal jechuudha mee ustaaz King Kamal Abdallah? Sillee kana godhe. Wow. Hedduu nama dhiba dhugaa. Inni illee akka siree gubbaa jiise obbo kana godha King. No, it is shame. Aku kamu sinjer sampai musuh dulu miti kebaca tapi Obama fide di woi kau isi benda wala kat oh cala ilmu bamarata ilmu bansa bersisa geografi dalilo ilmu mansa ministry lagi aku fide lagi kita yang no juta nagi kada hai ilma abban cinki harara mucha bo ati umman de nasra ni ramat de nasra ko so abban angemo nyara ulle nagi kada adi bisa asli oro bada ha enyo adada ni sa intala badiya nagi kada mo jirta so ko tele mislekam famous hoto che to continua bisne bro ay video tanto male kawalin da wonta Saya nak piyahan ni. Piyahan. Sudah lah. Terus anu mau cuba ni jalan ni. Karena ni rusak dah ni kan. You start the kau. Dekat ada masyarakat tu kan. Kuci semua jalan. Tapi masa dia loh. Saya aku. Mana masuk dekat? Abi rafu, nanda yun mah. Kayo deh box. Aktif udah dia tu sini, Ben, ganas. Kau kecil kan? Arah cikar kari nana diro ni jira. Mau jira diro. Sudah kan ini aku kaisa. Mas lah pada diro. Kagak rafu dah dia mas. Ini dulu nak kena semua deh. Namun dia Kenya nak kena semua deh. Perang dia kena semua deh. Akan gua tanya, tadi kemudian nanti kan istamu kurtaran, anakmu nanti di mana ni dah, minjar jar, katanya jar jarawan tu semua, kat tuan jamu kan, kat tu memburakan, jurai wali baru gua, video tanpa nomelah, halo, Idris. Hola, Carlos. आओ मेरे माँ का दुनिया का सोशल मीडिया को बतौर हुई हो असरत बाजू जा यो दबासियो जिसने जावे यो दबास माल का यो दबास नवरी बरुगाना زمان ما نما هو فتوكو لا فاول كاسو على سوشيال ميديا غبت يو هاو تيك توك غبت من الباس يرد على قوي
ammanyu badii qabeettanii namoota wal lolumoo namoota gurguddaa wal lolu fanamoo manguddoo maal jenna kun amma manguddoo qofte ta'u wal lolu sanamoo akka sooshaal miidiyaa gubbaa baasee kan sumaaf hindi isa deebisaa video itti aantu malee kan wal ilaallu ta'a. What? Maal jechuun waat wallahi hedduu nama dhiba. Maal jechuun qaalchi kun amma silaa bakka nama guddaa bakka gaaddisa namaatti taa'ee ibaadaa itti godhuu jira malee yeroo amma akkatti dhiichisu ara shem video itti aantu malee. Video itti aantu kun faan video wanti ijoollee Arsenaal deeggartu nufi kiyyaaf immoo kan hin deeggaru CR7 no kan hin deeggaru immoo kan hin deeggaru eenyudha DRC yookaan immoo Drex Elmachat mataa koo qofaan deeggaraa fedheeti habibi si faagalu maal si godha kubbaa sonifumo ወራ አርሰናል ላለታ ላላሉ ዶክተር ልጄ ከትላንት ጀምሮ ምግብ አልበላም እያለ ነው ምን ላድርገው? አሊያውን ማሊያካ የባሰ ቆንቆኛታል ምግብ ይበላል ሰኒፉሞ አርሰናል ዋንጫ ያቴን ቤቶች ወለለ ደፈቃዳ ዱባ ወደ አርሰናል ኩሩሞ ማለከቴሙ ስሩማን ነው ካንት እንጃ harka dhiqadhaa bundeena nyaatanii harka dhiqadhaa bundeena nyaatanii harka dhiqadhaa maal taatee maa dallanta maa wallatte ani moo ani waan jedhin hin wallaalee bare maal taate ini yoo silkiiti yaban TikTok ki alaaloo silkiiti yaban waa wayitun achi bootawwan isanii achi na darba horii achi na darba keessaa na baase waan hin dhabe TikTok ki hin dhabe muluma saamu hin dhabe ni bakka hin agarreen ani yoo maqaa kee leetti naqeessu akka wii jedha hin dhabe hin jiru ree maal siin baasu Boy. Maal Boy. malee roon bakka sidii maal itti fuuree fidee bare kaardii qarshiin Kara budannoo karaanna fidee bara ani amma bu'aara faatiisa ani amma wanni ta'e osoo an jedhe hin dhabe boy illee na godhaa boy na godhaa wallahi ani wallahi ko hina godhaa bakka dhiisuma miti ishi bundeena nyaatanii harka dhiqadhaa bundeena nyaatanii harka dhiqadhaa bundeena nyaatan sidarfaachis bundeena nyaatanii harka dhiqadhaa isinilleen immoo asumaan subscribe godhaa bundeena nyaatan namoota xibsi nyaatanii isinin jaa asumaan subscribe godhaa Itu mana kici godhe jarbo zafane wallahi eddu takka bareedadha mee warren react zafane ibsa artisti ibsa nudelegi react sa warretan jala komatti naaf godhadha deebi mo akkuma obboleessa keenya kun video isaadin akkamiif illee dalagu nuufi sakkata ararge keessanii ishee jira garuu laafii eegaddummaan ara konkolaataawwan waan kallaa nuti daawwadha akka nu faarsu waan gartee sadeen bareentumaa jedhanii keessan baasisan akka keessatti nu deebisu filiis sagalee nu ta'a nu faarsuu qabaa jechuudha dhuga rabbi ijoolleesti koomii yeroo sirbitanis yeroo walaleessitanis keessaan nu hambisina. Share subscribe gochuu hin dagatinaadha videoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf share godhuudhaan akka nu jajjabeessitan abdii isinirraa qabnaa. Bakka namni ga'u sun immoo inshallah ni geenya waan ta'eef arrarra borurra iftaan taanirra wayya jecha
baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Viidiyoolee babbareedduu bashannansiisoo adda addaa qabadeen isin dhufa waan ta'eef ani bireessi keessan baay'ee isin jaalladha. Torbaan kun torbaan milkii kan gammachuu kan riskii isiniif haa ta'u isin jaa.